Gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarketii akkasumallee immoo arabiffaatiin hawaalaa kan jedhamu jechuudha. Guyyaan har'aa Noovembarii 4 baatii 11/2024 akka lakkoofsa Ingiliffaatti jechuudha. Waa'ee sharafaa irraa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa akkuma beekamu yeroo hundumaa yeroon intarneetii irra jirutti waadaa kanan isinii galee guyyaa guyyaan sharafni meeqaan akka oolee isinitti himuuf dhufe jechuudha. Akkasumallee guyyaa har'aa baankii fi gabaa gurraacha isinii qabadhee dhufe. Gabaa gurraacharraa naannoo biyya 20 isinii qabadhee dhufe. Akkasumas immoo baankii immoo naannoo biyya 9 au 8 isinii fidee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu kanan isinii himu karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiiti jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka hundumaa teessanii na daawwachaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun namoonni chaanaala koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Akkasumallee namoonni na jajjabeessaa turtan galatoomaa fayyaa argadha. Harki keessan fayyaa, ijji keessan fayyaa argatu isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun biyyoota guyyaa har'aan isinii fidee dhufe jechuudha. Ameerikaa doolaarraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha karaa ethio-blackmarket.comiin 139.80 oolee jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessa 139.49 oolee jechuudha. Akkuma beekamu saantiba muraasa ol dabaleetiin jira jechuudha. Akkasumas doolaarri Ameerikaa karaa baankiitiin 119.20 oolee jira. Egaa isuma beektan jechuudha. Baankii yeroo hundumaa jijjiirama badaan agarsiisu. Torban tokko keessa ji'a tokko keessa gatiima tokkoon achuma taa'a jechuudha. Badaa akkasa gabaa gurraacha har'a gadi bor ol hin ta'u jechuudha. Badaa yaani yoo ol ka'e takkumaan ol saqqalameet bakka tokko baay'isee dhaabbata jechuudha. Yoo qannas immoo gadi qannaseetu bakkuma tokko dhaabbata jechuudha. Maaliif bittaaf gurgurtaan badaa ittiin tireedii yani daldalli badaa waan ittiin hin taaneef jechuudha. Warri gabaa gurraachi immoo haninni jijjiiramu har'aa boru ganama galgala amma ganama inni ilaaltu galgala inni ilaaltu adda adda jechuudha. Inni immoo maaliif tireediingii daldala jechuudha. Tireediingii keessatti akka bittaaf gurgurtaa namoonni gabaan ka'eefi jechuudha. Amma fakkeenya guyyaa tokko midhaan yoo gabaa baaste qaali'aan gurgurta daddaftee gurguratta yoo sii ka'e amma saqxee daftee fiddee gurguratta jechuudha. Yoo immoo siin kaan immoo achuma taa'a jechuudha. Akkas jechuudha gabaa gurraacha jechuun isa kana. Baankiin immoo akkuma beektan kun torban darbes akkuma har'aa kanan sitti hime 109.20 jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo akkasuma Kanaadaa doolaariidha jechuudha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 100.40 oolee jira. Fakkeenya kaleessa 99.94 oolee har'a saantiba muraasa ol dabalee jira. Karaa baankiitiin immoo 84.17 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 92.12 oolee jira. Fakkeenyaaf kaleessa jechuudha. 91.55 oolee guyyaa har'aa waa ol dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri karaa baankiitiin 76.78 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio-blackmarket.comiin 181.24 oolee jira. Karaa baankii immoo 151.60 oolee jira jechuudha. Akkasumas inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethio-blackmarket.com 161.81 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 135.19 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko guyyaa har'aa karaa ethio-blackmarketiin 19.67 oolee jira. Karaa baankiitiin 16.38 oolee jira.
Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiitiin 13.8 oolee jira karaa baankii Finfinnee. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Markets.comiin 152.18 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 128.82 oolee jira. Akkasumallee mootii birrii kan ta'e Kuwait diraamidha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 456.51 oolee jira. Karaa baankiitiin 382.13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Markets.comiin 38.7 oolee jira. Saantima ol dabaleera fakkeenya kaleessa 37.98 ture guyyaa har'aa 38.7 oolee. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 32.45 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Markets.comiin 37.21 oolee jira. Saudi riyaalli immoo guyyaa har'aa jechuudha. Saantima muraasa gadi buusee jira. Kaleessa fakkeenyaaf 37.23 guyyaa har'aa immoo 37.21. Egaa akka siistema warra Saudi Arabiyaatti immoo jechuudha. Namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'ee guyyaa har'aa 29 oolee jiran namni birrii baay'ee qabdan jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 30. Yeroon isiniin jedhu yeroo hundumaa birrii qabdan 1,000 baay'istu. Warri birriin keessan baay'ee ta'e 1,000 baay'istanii kaatanii 29 firtuu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 1,000 baay'istanii kaatanii 30 firtuu jechuudha. Akkasumas Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin guyyaa har'aa jechuudha 31.75 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Markets.comiin 362.7 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Marketii 196.94 oolee jira. Akkasumallee Baahireen diinaaridha. Baahireen diinaarri tokko 370.75 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 4.7 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundii. Ijipshaan paawundiin tokko 2.84 ooleera. Yemen riyaal tokko 0.55 oolee jira. Israa'el shiqil 37.18 oolee jira. Indiyaan ruuppii 1.66 oolee jira. Kaatar riyaal 37.38 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo koo gaggabaabseen isiniif dhiyyeessaa. Isin immoo viidiyoo koo hanga dhumaatti naaf daawwachuu hin dagatinaa, laayikiis hin dagatinaa. Amma turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa naa turaa. Ciao.